Baankii Awaashin guddaa galseeffannaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii sa'aa kanaa waliin an hawwii taaffasaati hanga xumuraatti nu waliin tura. Waldaaleen hojii gamtaa qaala'insa gatii to'achuu fi hojjechaa kan jiran ta'us dorgommiin gabaa seeraan alaa hojii isaanii irratti gufuu ta'aa akka jiru ibsan. Ejensiin waldaalee hojii gamtaa federaalaa rakkinicha furuun hawaasa fayyadamaa taasisuuf hojjechaa akka jiru ibseera. Mangistuu akkuma dabalata qaba. Waldaaleen bu'uuraa oomishaalee qonnaa gabaaf dhiyeessan qonnaan bultoonni gatii madaalawaa oomisha isaanii argachaa hin jiranii jedhan. Ejensii waldaalee hojii gamtaa federaalaa marii mata dureen isaa walitti hidhamiinsa gabaa oomishaalee qonnaaf jedhu magaalaa Adaamaatti geggeesseera. Walitti qabaan boordii yuuniyeenii waldaa shammaatota aggar obbo Zarihuun Makuraa dhiyeessiin oomishaalee qonnaa fooyya'aa ta'us qaala'insi gatii mul'achaa jira jedhu. ይሄ የናረበት ምክንያት በማል ደላላ አለ ቀጥተኛ የሆነ ደላላ ያልታወቀ ደላላ qaala'insi kan mudate sababa faddaaltotaatiin faddaaltonni kallattiin ni jiru kanneen hin beekamnes ni jiru kanneen kun oomishtootaa fi waldaalee gidduu seenuun qaala'insi akka mudatu taasisanii jiru. Waltajjicha irratti kan hirmaatan hojii gaggeessaa waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota buttaa jira obbo Shifarraa Tamasgeen qonnaan bultootni rakkoo walitti hidhamiinsa gabaatiin oomisha isaanii irraa fayyadamaa hin jiranii jedhan. ሁለት ጊዜ ገበያ እናረጋጋለን yeroo lamaaf gabaa tasgabbeessinam yeroo gabaan ol ka'u oomisha dhiyeessuun gabaa tasgabbeessinam yeroo gabaan gadi bu'u immoo oomishtoota fayyadamoo taasisuuf gatii madaalawaan binnee mankuusaa keenya. Waltajjicha irratti ejensii waldaalee hojii gamtaa federaalaa oomishaalee qonnaa irratti daballiin gatii mul'achuusaa qorannoodhaan adda baasuu isaa ibseera. Daayirektarri olaanaan ejensii waldaalee hojii gamtaa federaalaa obbo Usmaan Surur rakkoowwan damicha irratti mul'atan furuudhaan hawaasa fayyadamaa taasisuu fi hojjetamaa jira jedhan. የሀገር ውስጥ የግብርና ምርት ግብይት ከመጠን ከጥራት ከወቅታዊነት Ejensiin waldaalee hojii gamtaa federaalaa gabaa biyya keessaa ammayyeessuu fi gabaa oomishaalee qonnaa karaa qulqullina qabuun dhiyeessuu irratti hojii bal'aa hojjechaa jira. Rakkoowwan mul'ataa jiran furuu fi hojmaata haarawaa qopheessuun gara hojiitti galaa jira. Marii kana irrattis waliigalteen dhiyeessitootaa fi waldaalee hojii gamtaa gidduutti kan mallatteeffame yoo ta'u qaala'insa gatii tasgabbeessuu fi waliigaltichi gahee olaanaa qabas jedhameera. Dhiyeenya kana bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hanqinni dhiyeessii daabboo fi daballii gatii jiraachuu fayyadamtoonni ETV'n dubbisee himan. Waldaan oomishtoota daabboo magaalattii gama isaatiin hanqinni dhiyeessii kun galtee oomishaa isaan mudate kan wal qabatu ta'uu himan. Abaabumaa immoo dabalata qabdi. Magaalaa Finfinnee dabalatee bakkeewwan garaagaraatti dhiyeenya kana daabboon dhabamuu fi kan argamus gatiin dabaluutu himama. Jiraattonni ETV'n dubbises rakkichi daran hammaachuu dubbatu. ዳቦ የለም በየሰፈሩ ሱቅ ላይ አይገኝም ዳቦን hin jiru ciree ijoollee kootiif asiin bitee gala naannoo kootti waan hin arganneef jechuudha. አዎ ዳቦም እንደድብ ማግኘት ዳቦ argachuu hin dandeenye lammataan immoo gatiin dabaleera akkasumas hammi isaa baay'ee xiqqaadha. በጣም ግራሟ ትንሽ ናት ዳቦ hammi isaa baay'ee xiqqaadha wayita mana galchinu daabbichi daakuu ta'a baay'ee caccaba kan qarshii sadiin binnu baay'ee xiqqaadha mootummaan kana irratti xiyyeeffachuu qaba. Gatiin daakuu daabboof oolu dabaluu fi akkasumas daakuu daabboof ta'uu dhabamuun warreen daabboo gurguran gatii dabaluuf sababa ta'uu dubbatu. Manneen daabboo magaalaa Finfinnee 20 kan ta'an akka cufamanii fi sababa ta'uu pirezidaantitti aanaa waldaa oomishtoota daabboo magaalaa Finfinnee obbo Hussein Laalamdaa himaniiru. ይሄን ያህል እጥረት የሆነበት ጊዜ የለም. hanqinni akka kanaa mudatee hin beeku daakuun mootummaan dhiyeessu kana dura kumtaalli tokko birrii 700 fi 96 saantiba 20 ture. Yeroo ammaa gatiin daakuu keessumaa guyyoota 15 asitti hanga 3,000 fi 400 ol guddateera. Warreen mana daabboo hojjechiisanis kan humna qaban akkuma isaatti hojjechaa jiru kan dadhaban ammoo hojicha dhiisaa jiru. Galteewwan daabboof barbaachisan hundi dachaa 5 dabalee jedhu. Bara 2013 irraa eegalee gama mootummaatiin deeggarsi daakuun taasifamu bara darbeerraa kaasee dhaabbateera. Kana waliin wal qabatee sababa dabaliinsa gatii qamadii daakuu oomishuu hin dandeenye kan jedhan hoogganaa aanaa warshaa daakuu Hurrutaa obbo Yaareed Dabbabaati. መንግስት ድጎማ ስንዴውን እስኪሰጠን ድረስ እስከ ሐምሌ መጨረሻ haga adoolessa bara darbe mootummaan deeggarsa nuu taasisaa tureen oomishaa turre. Adoolessa boodas kanuma qabnu daakaa turre. Sana booda garuu dhaabneerra. Sababni isaas hanqina qamadiitu nu mudate ji'a 4 haga 5 ta'uuf
oomisha daakuu dhaabneerra. Sababa dhabiinsa galtee daakuuf warshaaleen buleeyyii cufamaa jiraachuun kan himame. Warshaan qindeessa midhaanii Qaallitti Horaa Yuuniversaalii fi Hayaat cufamuu kanneen daakuu daabboo oomishanis sababa kanaan cufamaa jira jedha waldaan warshaa daakuu Itoophiyaa. ትልቁ ግብአት እጥረት ነው እና ኢንዱስትሪዎቻችን ጥሩ ነው inni guddaan hanqina galteetu jira haala warshaan barbaaduun galteen hin argamne kun ammoo walirratti qaqqabamuun rakkoo yeroo ammaa uumee jira onkoloolessarraa eegalee hanga eblaachi qamadiin hin rakkannu ture amma garuu keessumaa Finfinnee fi naannawa Finfinnee qamadiin hin dhufu gatiin isaas dachaan dabaleera. Rakkoon akka uumamuu malu irra deddeebiin xalayaa qaama dhimmi ilaallatutti barreessus deebii dhabuun rakkoon akkanaa wayita uumamu argineerra jedha waldichi. Rakkoo galtee warshaa fi manneen daabboo komii hawaasaa ministeerri daldalaa gaafatamus bittaa qamadii wal qabate ministeera maallaqaa ilaallata kan jedhe yoo ta'u ministeerri maallaqaa dhimmicha qorachaan jira waan jedheef deebii gama mootummaan jiru oduu kana keessatti dabaluun hin danda'amne. Magaalaa Finfinneetti daldaltoota sababa malee dabalii gatii taasisan irratti tarkaanfiin fudhatamuu cimee kan itti fufu ta'uu biiroon daldalaa magaalichaa beeksise. Dabalii gatii seeraan alaa taasifamaa jirus to'achuuf hojjetamaa jiraachuu hoogganaan biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee obbo Abdul Fattah Yesuuf ibsaniiru. Daldaltoota seeraan alaa meeshaalee dhoksaatti kuusuun qaaleensa jireenyaaf sababa ta'an to'achuuf hojiin itti fufiinsa qabu hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. To'annoo fi hordoffii hanga ammaatti taasifameen dhaabbilee daldalaa 60 irratti sakatta'insi manarraa taasifamuunis himameera. Daldaltoota 2859 irratti tarkaanfiin seeraa fi bulchiinsaa fudhatamuun isaas eerameera. Kanneen keessaa daldaltoonni 100 ol kanneen sababa malee dabalii gatii taasisan ta'uu ragaan biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Ameerikaatti daandiin qilleensa